ZAD PODCAST. ZAD. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa ZAD kun sagantaa riqicha raggee torbaniin miidiyaa ZAD irraa isin bira ga'udha. Marree eega sagantaa keenya kana bifa haaraan miira haaraan isin biraan ga'uun eegalee bubbullee jira. Isinillee kana beektanii nu faana buutanii nu hordoftanii viidiyoo keenya like share gootanii ga'ee keessaa waan bahattaniif galatooma ulfaadha isiniin jenna. Ammas isinitti haa baratu viidiyoo kana like gochuun eegala. Namoonni miidiyaa keenya faarataatan YouTube keenya subscribe godhuudhaan eegala isiniin jenna. Waan gaarii, waan keeriif, waan toltu seenaawwan haaraa hedduu irraa baratan itti bohaartan akka isinii qonnu beekamaadha. Inshallah warra dhagee irraa fayyadamu nus warra dubbatee irraa fayyadamu rabbiin haa godhu isiniin jenna. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo keessummaa seenaa ajaa'ibaa qaban nama dinqaniidha. Mee hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa nu hordofaati. Seenaa isaanii wajjin eegalee wajjin haa xumuru isiniin jedha. Hamma xumura sagantaatti sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin faana bu'u an Samira Amaanii kallattiimaan gara keessummaa keenyatti isin dabarsa. Hayyee assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Keessummaa keenya waamicha keenya kabajanii stuudiyoo ZADitti waan argamtaniif aanaa dhufu akkasuma immoo galatooma. Isin carraa kana naa kennu keessaniif hedduu si galateeffadha. Galatooma. Hayyee mee hordoftoota keenya keessummaan har'aa keessan eenyu jechuun isaanii waan hin oolle nuunis hordoftoota keenyaanis wal barime. Maqaan kiyya kan maatiin naa kennan Abdiin jedhama. Abdii eenyu? Abdii Dhugumaan jedhama. Maqaan ergaan gara kanatti dhufee immoo argadhe Abdusamed jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhe godina Qellem Wallaggaa Daalee 3 ganda sataan Odiimaa jedhamu gara sanarraa gara kanatti dhufeeti. Abdiirraa Salaamiin duraan dabaltee Abdusalam taatee jedha. Abdusalam. Inshallah. Akkamiin Abdusalamii fi Abdii jidduu garaagarummaan jiru maal fakkaata gabaabsiinu kaasii kaafee bal'isnee kaasna. Dhugaa dubbachuudhaaf garaagarummaa guddaatu jira. Abdii ta'ee yeroon ture Abdii ta'uu kiyyayyuu hagan hin beeknetti. Garuu sun Abdusalam ta'ee ergatti naa dabalame immoo jireenya koo irratti waan baay'een jiraatu jijjiirama guddaa argeetiin jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Isa jalqaba gara stuudiyoo kanaatti osoo hin dhufin dura miidiyaa ZAD kana hordoftee beektaa sagantaa maal fa'aa ilaalaa turte? Hordofaatan ture yeroon isaa dheerachuu yoo baateyyuu yeroo dhiyoo asitti hordofaatan ture maaliif waan gara kanaaf yeroo dhiyoo waan ta'eef maalaqa amantii dhumaan irra jiru kanaaf waggoota muraasa waan ta'eef waa'ee amantii kanaa beekee waan dubbifamu dubbisee gaafa gaaffinatti ta'u waan namni biraan na gaafatu qaamni biraan na gaafatu deebisuudhaaf beekumsa barbaachisa. Beekumsaa fi oolee buliinan dubbisan ture. Dhumarraa qaama hiriyaa kiyya sanaatiin kan isin hordofu jira yeroo dheeraa jechuudha. As biyyuma itti dhaladhe sana keessa kan jiraatu Shee Abdallaa kan jedhamu sun. Inni gara keessan akkana hordofuu fi iskiriinshuutii godhee naa erga ture. Saniin booddee yeroo tokko naa banuu didee halkan hirriba maleetiin bule. Wannabsin. Naa banuu didee iskiriinshuutii godhee kan inni naa ergisun nambarri isaa waan biraa naa fida nambarri isaa waan biraa naa fida ture. Kaasaa hoggaa naa dhufu guyyaa hojiin hojjenne bakka gammachuu isaatii fi hoggaa laalu naggeeffadhee achirratti namoota baay'een barumsa baay'ee hoggaa kennan baay'ee natti tolee dhumarra miidiyaa ani telefoonaan qabadhu hunduu isumaan guute kan bu'ee kan offlaayiniin jiru offlaayiniidhaan hedduu isin hordofee barumsa guddaa irraa barachaa jira. Kan biraan namoonni kan biraan illee subscribe godhanii barumsa akka irraa baratan jedhaanii achumaanii jechuudha. Asumaan affeertaanii inshallah. Waan ajaa'ibaati. Hawwiin as dhufuu keetiin alattuu nu hordofuudhaaf yoo qabda ture haga sunda. Barumsa silan barbaaduuf iyyuu bakka hoggaan akkana naan jedhu dura sana yeroo jalqabaa iskiriinshuutii naa erge nadinaa viidiyoo naa erge jedheen viidiyoo hoggaa naa ergu kan namni dhaggeeffadhe tokko jira kan mataan isaaniillee maatiidhaan rukutamee ture sun jechuudha. Ustaaz Farahaan. Ustaaz Farahaan hoggaa baay'ee dhaggeeffadhu bakka quufuun dadhabe irra deebi'ee yeroo 2-3 dhaggeeffadhe saniin booddee isin argachuudhaaf bakka kallattii kamiin akkatti oolee buleetti yaaduun qabe isaanuma deebi'ee dubbise hoggaan dubbisu bilbila keessan naa kenne Shee Abdallaan. Anaafis bilbila kee erganii turanii. Eeyyee ol dubbisaa jedhanii bakka dhuguma natti hin fakkaanne. Na dhukkubaan achi deebi'ee hoggaan dhufee jechuudha duraan hoggaan dhufee isin barbaacha dhufee isin argachuuf bakka dhamaatii guddaan geggeessan ture. Alhamdulillah har'a immoo carraa ta'ee wal arganne. Alhamdulillah waan ajaa'ibaati. Wallahi ajaa'ibaa jira akkaataan ati stuudiyoo keenyatti dhufte. Hayyee kallattiimaan gara gaafii qabadheetti haasofnu hagana waa'ee miidiyaa keenya eega kaasne amantaa kam hordofaa turte Abdusalam? Amantii
kiristaana jedhama. Kiristaana jechuun nu biratti amantaa pheenxeeti. Kan hordofaa ture amantaa pheenxeeti. Kiristaana keessatti amantaa pheenxee. Amantaa pheenxeeti. Kiristaana ta'ee jechuudha. Islaamummaatti gad dhuftee wagam turte? Islaamummaatti gad dhufee waggaa 2 fi sanii oli. Kan inni hordofii jalqabee hagammaarra jiru jechuudha. Mashaallah. Baga karaa dhaloota keetitti deebitee isin jennaa sumaaniyyuu. Abdusalam amantaa keessa turte, amantaa abdii wataataatti jirtu sanitti haala keessa turte tokko si gaafadha. Abdii yeroo turtetti amantaa keessa turte irraa maal fa'aa beektaa? Hagam hubannoo qabdaa? Maal nuu himtami? Amantaan keessa ture sun amantaa waaqeffamuu akka yaada kiyyaatti waaqeffamuu kan hin qabnedha kan inni waaqessaa ture. Maatiirraa waan fudhadheef immoo dhaala maatiirraa jechuudha. Sodaa maatii jalatti waan guddadheef maatiirraa dhaggeeffachaa sodaa maatii jalatti haga waan gaafannullee haga deebiin argannetti sodaa isaanii jala waan jiraannuuf erga garuu of ta'ee ofii kiyyaa jireenya jalqabee booddee waa tokko dubbisee hubannoo argadhe gara amantii dhugaadhaan ani jedhee fudhadhee kanatti dhufee jiraachaa jira jechuudha. Gaheen amantaa duraa keessatti qabdu maal ture? Gaheen amantaa duraa keessatti qabu ogeessa kiiboordistiidha. Kan inni hojjechaa ture. Achirratti kwaarii keessatti nan tajaajilan ture faarfannaadhaanii jechuudha. Faarfataadha kiiboordistiidha jechuudha. Gahee lamaanuu qabda jechuudha. Gahee lamaanuu nan qaba jechuudha. Har'a kiiboordistiitu gara Islaamummaa dhufee isaa wajjin ta'ee gaaffii taasisaa jirra. Alhamdulillah. Mashaallah. Mee akkamii achi keessatti wanti hordoftu jira? Yeroo Islaamummaa keessatti Rabbi tokko jennu sahaba qabna waan ta'eef nurra daliila qabna yookiin ragaa qabna. Achi keessatti amantaa keessa turte keessatti amantaa sirriidha jettee hordofuudhaaf dursa osoo Islaamummaatti hin dhufin wantoonni akka ragaatti si ta'an maaltu jira? Gara kanatti dhufuuf wantoonni kaka'umsaaf ragaa ta'an kan achirraa baradhu sun macaafni kan irraa baradhu sun ofiisaatii ragaa kan ba'aa deemuudhaanumaaf jechuudha. Maaliif gaaffii gaafadhee deebii waan ani deebiidhaaf lolamuuf ofii kiyyaa dubbisee ofii kiyyaa of gaafachaati kan hin deemaa ture jechuudha. Achirratti kan inni waaqa godhee fudhadhu ofiisaatii homaa gochuu akka hin dandeenyetti kan dubbatu. Kun immoo kan hin baadhee jiru irratti jechuudha. Macaafota keessatti kanarratti kan dubbatudha. Ofiisaatii homaa gochuu akka hin dandeenye. Ergamee akka dhufe eenyuuf ergamee akka dhufe hundumtuu lafa kaa'amee jira. Kana gaafadhee deebii argachuuf dubbii waan ta'uuf ofii kiyyaa gara deebiitti ta'uu akka qabutti gara kanatti kan na fide kanaa jechuudha. Namaan osoo hin taane firaan osoo hin taane ofii kiyyaa dubbise beekee achirraa ragaan fudhadheen kan ragaa naa bee gara kanatti akka na fidu na godhe jechuudha. Macaafa qulqulluu dubbistee isumarraa ejjennoo akka dhabdu taatee jechuudha. Isumarraa ejjennoo akka dhabdu ta'eeti. Islaamummaatti osoo hin dhufinoo Islaamummaarraa maal beektaa waa'ee Islaamaa? Waa'ee Islaamummaa kan hin beeku kan bakka akkanitti boqodhu na godhu akkaataa isaan kan itti amanan kana itti galateeffatanii guyyootatti si'a meeqa akkaataa isaan waliin dubbatan jireenya jiraataniif akkamitti akka galateeffatan sa'aatiin kan isaan hin daangeessin haalli garaagaraa kan isaan hin daangeessin baay'ee gammachuu natti uuma ture bakkuma sana jiraadhe itti gammada bakkan ture sanatti abdiidhaan bakkan ture sanatti torbeetti yeroo tokko kudharfeetti yeroo tokko saniyyuu akkaataa biraatti jechuudha kan hin dhiyaadhu kana garuu waan hundumaan qophoofte nan ilaala. Hiriyaa musliimaan qabuun ture akkaataa kanaan kan inni gara kanatti dhufe ofuma kiyyaanii jechuudha. Sun hubannoo naa ta'e gammachuu naaf ta'e jechuudha. Kan gara kanatti na fidu akka na fidu na godhe. Haalota itti musliimoonni itti salaatan akkaataa isaan Rabbi wajjin wal quunnamtii qaban kanneentu si hawwate jechuudha. Gara Islaamummaa dhufuudha. Mashaallah. Jidduudhaan gaaffii yeroo reeffatee waa dubbattu dhageen ture. Tajaajila akka turte yookiin immoo kiiboordistiif akkasuma faarfataa akka turte nakaastee turte ragaadhaaf akka nu fayyadu tarii eessatti hojjetaa turte iddoo isaanii himuu dandeettaa? Bakki inni itti hojjetaa ture bakka garaagaraatti ka'umsi kiyya achuma godina Qeellee Wallaggaa Aanaa Daallee 3 ganda Sataanoo Diimaa jedhamu sana keessa ka'umsi kan kiyya jechuudha. Achirratti kan inni tajaajilaa ture ergan gara sanaa dhufe immoo as magaalaa kan Sandaafa Bakkee kan jedhamu kanarratti yeroo dheeraadhaaf tajaajileera waggaa tokkoo fi waggaa tokko walakkaa kana tajaajila kennaatiin ture achirratti gosa lamaaniin jechuudha. Achi sanaan tajaajila asiin kanaan achi yeroo nama dhabu isa sana banee isa kanarratti dhufe yeroon itti hirmaachaa ture jira. Manni amantichaa maal jedhama? Makkana Yesuus jedhama isa. Makkana Yesuus Beetel Makkana Yesuus jedhama kan jalqaba ka'umsi kiyya suni jechuudha. Kan inni asiisitti dhufe kan duraan kaatee dhufte sanarratti kan dhufte tajaajila kennuu dandeessu. Damee biraarra seenuu dandeessu. Geggeessituun achii kennamu waan jiruuf sani fudhatteeti gara kana kan dhuftu jechuudha. Sanifuu gara lamaanitti tajaajilaa gara lamaanitti tajaajilaatiin ture jechuudha. Tolee asumaanuu jechuun ragaadhaaf akka nu fayyadu faarfataa ta'uu kan ka'e sanii fi iddoo akkanaa kaastu kan barbaade si dura namni Islaamummaa hordofu jira ture maatii keessan keessa. Maatii keenya keessa maatii wajjiniin dhaladhe keessaa kan Islaamummaa keessa illee ta'uu danda'a. Kan adaadaa kiyya kan akistee jedhan afaan isaaniitiin suni maatii sana keessa kiristaanuma keessaa baateetu isaanitti heerumte maatii musliimaatti jechuudha.
gara sanatti heerumtee musliima taati. Jaalalan islaamummaaf qaburraa kan ka'e garuu isheetti deemee na dubbisan ture. Kanarraa kan hafe biyya keenyatti islaamummaan kun baay'een baay'atu. Naannoo bakka ni jiraadhu jechuudha. Maaliif amantaan sun amantaa rabbitti amanuu osoo hin taane waan biraatti. Maalitti? Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam waan isaanitti amanamu fakkaata. Akkanatti beekaman bukkeetti. Akkasitti hubataa ture. Akkanatti hubata. Har'ayyuu kan hubatamu akka kanatti hubatamu. Kun garuu namaaf immoo gufuu ta'ee akka jirutti. Anis dura akkanatti hubadhan ture. Garuu ergan dubbise, ergan gara kanatti jajjabaachaa dhufe kabajaa isaaniif qabnuudha malee kan itti amannu karaa akka nuuf ta'anidha isaanii kan hin hubadhe jechuudha. Argiteersaa gama keessa jirtu. Argeetiin jira sirriitti jechuudha. Tariitii adda addaa kan keessaa ilaaltee gara islaamummaa dhuftee jechuu dandeenya. Akkana miti. Durumaan iyyuu akkaataan itti sagadame salaatamu suni gammachuu kiyya hawwii kiyya gaaffinatti ta'a. Namni akkamitti otoo hin dadhabini otoo hin nuffini akkamittiin sa'aatii walitti fufaa kanaan akkana inni ta'uu danda'a jedhee. Yoo hagame rabbiin isaanii rabbii dhugaa ta'ee. Akkamii jedheetiin inni jedha ture. Jaalalan sanaaf qabuuf immoo maatii kiyyaanii achiin deema jedhee gara sana nan deeman ture. Adaada kiyya bira taaksii 2 gara sana nan deeman ture. Gara sana deemee jaalala sana isaaniif qabu shaadaan qaban yeroo sana garuu waggaa sagadan bakka nan dhaggeeffadha bakka yoo manzummaa dhaggeeffachaa jiraanne dhaabeetiin hin laalaa nan dhaggeeffadha ayyoomumaa akkana ta'a jedheetiin hawwan ture. Alhamdulillah rabbii faa galatu garuu har'a abbaa ta'eetiin jira. Karaa seetiin miti kan hin gara kanatti dhufe. Ati hawwattummaa islaamummaa jaalaluma sanaaf qabuufan isheetti deddeebi'a malee saniif miti jechuudha. Isheen ofitti na qabdee gara kanatti akka dhufu nan goone. Riqichi gara islaamummaatti si fidee maal akka ta'e nu himiti asuma seenaa islaamummaa dhufu keetii nu kaasime. Riqichi gara kanatti na fide waan duraan waaqessaa ture sun kan dhalatu. Islaamummaadhaan garuu kan itti amanamu kan hin dhalanne kan dhalchuu hin dandeenye kan obboleettii hin qabne kan itti amanu garuu fira qaba akkamittiin ta'uu danda'a wanti kun waan jedhu gaaffinatti ta'e gara kanatti deebi'ee akka dhufu na godhee jechuudha. Akkamiin shaadaa qabattee adeemsi jiru maal fakkaata? Shaadaa kan hin qabadhe jireenyaan as Finfinneen jiraachaa ture. Finfinnee utuma hin jiraadhu sodaa waan hin qabuuf gara Wallaggaatti deebi'ee. Maal sodaatte? Mana amantaa hoggaan deemu masgiida hoggaan deemu tarii dogoggorrii yoo jiraate namni maallaan jedha waan jedhuun sodaadha. Waan nama waliin beekneef? Waan nama waan beekneef jechuudha. Achittis kan hin beekamu akka biraatti. Kanaafiyyuu maatiin kiyya sun beekuun irra hin jiraatu yeroodhaaf kan jedhu yaadee gara bakka biyya adaadaan kiyya jirtu sana deeme achitti shaadaa kan qabadhu itti. Kaza amanuu hin dandeenye maaliif achi tajaajilaa waan hin tureef maatiin kiyya haala kanarra waan jiraniif dhugaatti hin fakkaanne amanuus hin dandeenye. Namni mana amantaa keessa oolu tokko? Sana dabalatee immoo bakka baay'ee namatti nan dubbadhan tureen. Waa'een amantaa keessa jiru sana duraanii maatii yeroon sodaadhu sana namaa nan ibsan ture. Haala amantii sanaa jechuudha. Amantaa isa kamiin? Amantii sana abdiidhaan keessa ture sana nan ibsan ture. Islaamummaan kunis akka mul'atee akka wanni hin taanetti hin dubbadhan ture. Gara jalqabaa sanatti jechuudha. Dhumarratti yaadaa dhufe gara isaaniitti deemee akkanii shaadaa qabadhu gaafanitti immoo amanuu hin dandeenye. Biyyi guutuunis hin beekanii maaliif wal beekamtii qabaachiin tura waan ta'eef amantii biraattis akkana beekaniif shaadaan qabadha gaafan jiru hundumaaf gaaffii ta'e kaza qophii godhanii asii ba'ee shaadaa qabachuuf jecha godina Wallaggaa deemee jechuudha. Achitti qabattee? Shaadaa qabadhee maatii koo dubbisee deebi'ee dhufe jechuudha. Akkan shaadaa qabadde garuu naan dhossee waggoota muraasaatiif akka ittiin jiraachaa ture. Dhoksamaan jechuudha. Dhoksamaan jiraachaa ture. Wanti akkaan odeeffannootti qabu tokko jira. Abdusalam sanitti deebinaa miirri gaafa shaadaa qabattu ture maal fakkaataa simannaan hawaasaa hoo? Simannaan hawaasaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee addaadha. Akkan eegee walitti bakka akkana simatanii hoggaan shaadaa qabadhu ani bakka rabbiin galateeffachuuf sagada sanaaf baay'ee silan fedhii qabuufiyyuu gammachuu guddaatu natti dhaga'ame bakka abjuu wayii natti fakkaate hoggaan masgiida seenee sagadu bakka dhuguma natti hin fakkaanne akkuma nama kanaan dura qara'ees beeku isaan maa wajjiniin sagadee hoggaan achi deemee gara shaadaatti deebi'utti gammachuu guddaatu natti dhaga'ame dhugaatti ta'uudhaaf jechuudha. Maashaallah miira ajaa'ibaatu keessa namaa jira wata sanii baga rabbiin karaa dhaloota keetii si deebisee siin jedha yeroo lammaffaadhaa fi maashaallah ammallee maatiin hin dhageenye islaam qabachuu kee. Maatiin amma gurraa qabani amma dhaga'aniiru. Haga wayii. Maaliif maatiin qaban ture ofuma kiyyaayyuu daa'ima tokko nan qaban ture. Daa'iman qabu kana jaalalaan kan ka'e gara hojii dhiisee gara fuudhaatti seenee ergan fuudhee booddee daa'iman godhadhe kana baay'ee jaalladha
Kaza amantii Islaamummaa qabadhee mootuun jiru isheen immoo pheenxeedha. Pheenxee cimtuudha. Pheenxummaa haala keessa jirtuun cimtuudha. Kaza akka wajjiniin jiraannu fayyaman qabdu, fedhiin qabdu. Gara seetti akka hin deebi'uuf malee gara koo akka dhuftuufi fayyaman qabdu. Hubachiisuuf iyyaallee. Hubachiisuudhaafi hin qaban ture kan masgiinni naa kennanii quraana jechuudha Oromiffaan isaa. Waggaa sanarraa dubbisu nani maafi otuma himuufi sanallee aga fuutti na dhussuutti deemte. Kaza barbaachaan illee dhabee gara bakka biraa akka gootetti yeroo biraa natti himte argachuu hin dandeenye. Sanaan dhugaa itti nan himan ture dhugaa jiru. Gaafan dhugaatti himu dhugichi dhugaadha. Kiyya suni kan seenatti himtu sana caalee waggaa argamu in aartii gara dubbiitti deema ture. Maatiin balaa kanaan maatii daa'ima kiyya amantaa kiyya dhaabuuf jecha amantaa kiyya dhiisu jedhee amantaa Islaamummaa kana dhiisu jedhee daa'ima kiyya dhabee haadha manaa kiyya dhabee amma jireenya jiraachaa jira. Balaa kanaan maatiin kiyya kan dhaga'anii akka jiranitti abdii qaba. Jechuun isiin gara amantaa Islaamummaa dhufuu waan diddeef kan adda baatan. Sirriidha. Daa'imni kan keenyu bira jira. Ishiidhuma bira jira. Ishiidhumatu qabee jira. Maatiin sababa hin beeka waan ta'eef kata kanaan maatii amansiiste kallattii seeraatiin kan addaan baane. Maaliif amantii kan isheen tuqu hankii hin tuqin hoggaan jedhu manzumaa banee dhaggeeffachuuf miti isheen iyyamamtu miti. Silkii yeroo itti na dhossitu hin qabdi. Irraa foormaatii yeroo gootu hin qabdi. Baay'ee rakkoo kanaa keessa kan inni onnee gara kanatti dhufee jechuudha. Amarratti ati filannoon kan kee maatii fi Islaamummaarraa Islaamummaadha jechuudha. Maatii fi Islaamummaarraa Islaamummaa filadhe. Maatii kana inni wajjin hin jiru otoo hin taane maatii irraa dhaladhe irrayyuu Islaamummaa filadheetani kan inni jiraachaa jiru jechuudha. Hagamta akka waan jabaa waan guddaa karaa dhugaa yoo ta'e Islaamummaan maatiin fakkeenyaaf gaafa na himtu maatii sababa maatii yookiin immoo sababa bultii ijaaruu keetiin dalagaa dhaabdee kan gara manaa deemite hojii masanuu maatiif jettee dhaabdee Islaamummaa immoo hagam waan guddoo yoo taate kan maatii kan keetti irra filatte. Islaamummaa kan inni maatii irra filadhe waan tamanii fi jireenya jedhee waan hin fudhadheef amantaa dhugaadha. Dhugaa dubbachuuf amantaa dhugaadha jedheetiin kan inni sammuun kiyya na amane kanarra immoo ergan filadhee osoo hin taane amantii dhugaa godhadhee waan hin fudhadheef eenyu natti mul'atu. Ani daa'ima kiyyaarraa haadha kiyyan jaalladha. Hoggaan kakadhu maalat hoggaan mana seeraatti hoggaa amma haadha manaa kiyya waliin gara mana seeraatti dhiyaadheera. Kaffaltii adaba birrii naa dhiyeessi manni seeraa jechuudha. Kaffaltii birrii gaafa naa dhiyeessu haadha manaa kiyya sun itti amanuu didde. Maaliif haadha isaatiin naafa kakatu jette. Maaliif haadha kaffaltii birrii adabamuurra rakkoon qabu kaffaltii birrii adabamee borisi na loluu waan danda'uuf haadha isaatiin naafa kakatu aga jedhutti deemte. Mana seeraatti haadha tiyya maqaa dhaheetiin kaffaltii naafeetiin ba'a. Garuu dhumarraa kan sadarkaatti adda bahuu nu geessise amantii Islaamummaan dhiisuu haadha tiyya jedhinaan jette. Amantii Islaamummaan dhiisuu haadha tiyyaan jedhe. Kaza halkan irraa adda bahee bakka hin deemu osoo hin beekin. Islaamummaa filachuu kiyyaanii jechuudha. Uffata kiyya fudhadhee halkan hojiirraa baheeti. Saa 11 hojiirraa ba'a, saa 12tti mana ga'a. Saa sanatti kan inni irraa addaan bahee jechuudha. Yeroo dhumaatiif jechuudha. Maaliif haadha kiyya jedhee waan murteesseef akka duuba hin deebiine duuba deebuu hin dandeenye kanaan kan ganii akkana ta'an. Kabultiin keessa hin diigame. Kabultiin keenya diigame. Wanti nan akka odeeffannootti qabu Islaamummaa qabachuu kan kee yeroo kaloodha maatiin ka dhagayeetillee kaastee turte garuu eega Islaamummaa qabachuu kee dhaga'anii haati kan kee baay'ee dhukkubsatanii akka jiranii fi yeroodhaaf atillee murtee ejjennoo ulfaataa akka murteessiteedha. Maaltu jirame? Sirriidha. Haati koo dhugaasaa erga barte ergan sooma jalqabeeti. Dhugaa Islaamummaa kan qabadhe kan barte sooma jalqabee booddee amante ijoolleenis itti manii amansiisanii erga dhukkubsattee torbee 2 deemte amma bilbilli garaagaraatiin naa bilbilame haadha kee oolchuusiif wayyuu amantaa kana dhiifte kan naan jedhu bilbilli garaagaraa naa bilbilamaa jechuudha. Aga kaleettillee naa bilbilama ture. Garuu ani haadha tiyya kana du'a oolchuu hin danda'a. Amma deeme amantaa Islaamummaa dhiisee du'a oolchuu hin danda'a. Garuu haadhi kiyya bormoo hoggaa dachii kanarraa deeme du'a na oolchuu hin dandeessu rabbiin biratti. Kanaafiyyuu rabbii yoo jaalala isaa ta'e naaf amaaru yoommoo jaalala isaa ta'e haa fudhatu. Kanaafiyyuu amantaa Islaamummaa dhaabuu gadhiisuu hin danda'u. Waa baay'ee kan inni itti dhabeedha waan ta'eef jedhee liibii kennaafii ture jechuudha. Aga kalee galgala sa'a 4tti bilbilaan hoggaana dubbisan bilbila garaagaraatiin bakka garaagaraatii jechuudha. Ejjennoo ulfaataadha. Murtee ulfaataa murteessaa jirta. Ammallee haati manaa kan kee ejjennoon isiin qabdu isuma sanii jechuudha. Isheen bakka xumurre kan ishee waliin xumurre daa'ima sana akka guddistu ta'e yeroo tokko lamaaf akkan deebi'uuf gaafatameetiin ture. Amantaa kana dhaabee jechuudha. Garuu daa'ima kana rabbitu naa kenne
boris immoo rabbi haadha manaa naa kenne daa'imas naa kennu sila danda'uuf iyyuu amantaa kanarraa duubaan deebi'u jedheeti. Inshallah. Akkasitti yaalii sirriitti murteessitee jechuudha. Akkami Abdusalam ofiin ala namoota biraa gara Islaamummaatti waamee qaba sababa ta'eefi. Amman beekuuf ergan itti dhufeen agan qaama na caaluu irraa hubadhee barsiisotuma keenya amantaa Islaamaa qabataniiran irraa hubadheeni namatti hime namooti 2 shaadaa qabataniiru. Amma namoota 2 immoo waadaa galee fiitan jira. Amman beekuuf amman hubadheetti mee jechuudha. Amantaa qabanirraa amantaa isatti qabattee jirtu kun dhugaadha jedhanii namoonni 2 shaadaa qabatanii tokko barumsa jammartee walakkaa dabartee jirti. Tokko amma tsoomaarra jirti. Nama 2 immoo waadaa galeetiin jira gara masgiidaa akka fudhadhee shaadaa qabatanii jechuudha. Mashallah. Inshallah namoonni 2 sun illee dhufanii rabbiin Islaamummaa isaanii kenne karaa kana keessatti isaan arguu jirra. Warra qabatamoo rabbi irratti qixxaadhabu jenna. Mee asumaanuu maatii keetiif dhaamsa ilmummaa, dhaamsa obbolummaa, Islaamummaa maal akka ta'e akkasuma immoo gara Islaamummaatti dhufuudhaan wantoota isaan argachuu danda'an akka dhaamsaatti kaasifme. Maatii kiyyaa fi dhaamsanii dhaamu kan baatan akka dubbisanidha. Maaliif ragaa kan boodas duras ta'ee duubas ta'ee ragaa kan itti ba'usuma isaaniitti fayyadamaa jiranidha. Maaliif ragaa hin ba'a gaafachuu dhiisuun dogoggora akka ta'etti hubachuu dhiisanii waan dubbisan gaafatanii kan qaamni isaan caalu waan jiruuf waan dubbisan gaafatanii waan gaaffii isaaniitti ta'e achi keessaa yoo dubbisan inni akka amantaa Islaamaatti akka barsiisaa Islaamaa tokkotti ragaa hin ba'aa fi garaan argadhe kanatti akka dhufanii jedhe carraa waamichaa godhaaf jechuudha. Kanaafuu wanti guddaan iccitiin guddaan kan jiru macaafummaa harkaa qaban keessaa isuma haa dubbisanii jetta. Sirriidha. Dhageettanii jirtanii warroonni amantaa biraa hordoftan rabbiin yoo qajeeluma isinii fedhee hidaayaa isinii haa kennu garuu isin immoo dubbistanii qorattanii beeytanii hubattanii Islaamaa osoo hin taane akka hin duune isiniin jenna. Mudannoo adda qabda Abdusalam jireenya kee keessatti irraa fadhu hanga Islaamummaa dhufee mudannoo jetta. Mudannoo ani qabu al tokko ergan otoon Islaamummaatti hin dhufin mudannoo baay'ee nama mudataa ture. Ergan Islaamummaatti dhufees immoo mudannoon nama duratti tokko hin jira haala nageenyaa wal qabatee irratti jechuudha. Haala sana irratti baay'atee nagaan galuun mudannoodha. Waggaatti illee masgiidaa waggaan deemee dhufu qaamni biraan gara biraatti waggaa deemu ani nagaadhaan gara mana kiyyaatti ergan Islaamummaatti dhufee jechuudha. Otoon Islaamummaatti hin dhufin garuu yeroo 2-3 gara sanatti nan deebi'a. Amma gara masgiidaa deemee gara manaatti waan an deebi'uuf gaaffii na gaafatamuuf masgiida akka ta'e deebii gaafa kennamu nagaadhaan qaamni na geggeessuu hin jiraataa jechuudha. Erga gara kanatti dhufe miidhaan narra gahee hagas mara hin jiru. Garuu sana duratti qaama garagaraatiin doorsisi jira, lolli garagaraa jira, wanna garagaraa jira. Amma garuu qaxxitaa mana bakka hojiitii gara masgiidaatti gara mana kiyyaatti sa'aatii malee illee wanti bakki hin dhufu sun jaraaf ragaa ba'eetu gara mana kiyyaatti na geggeessaa jechuudha. Yeroo tokko kan masgiida sagaduuf deemisan sagaduuf deemnee achi haala sagadaa kana akka ammaa kana dubbisee baradhee beekee hin sagaduun ture. Reefuudha waan ta'eef yeroo sanaa jechuudha. Kaza sagadaaf deemee masgiidatti akkana masgiiduma cinan ta'a nan ilaala warra sagaduu jechuudha. Nan sodaadhatti seenuudhaaf. Garuu yeroo dheeraadhaaf ittiin deddeebi'aa nan sodaadhaa. Saniin booddee marsaan tokko salaatamee marsaa lammaffaa eegee bakka amma nan seena jedheetuma murteesse. Hoggaan jedhu ammas nan sodaadhe. Garuu hundumaa xumuradhee deemee tenne jechuudha. Hoggaan deemee jedhu sunis xumuree sa'aatiin xiqqoo deemee gara manaatti hin gala jedheetiin kan hin deemu. Hoggaan deemu qaamni nageenyaaf ba'uun jira. Sa'aatii malee akka deemamutti qabameetu hiriyoonni kan jiran hiriyoonni kiyya kan hin beekullee baay'eetu qabamu. Hoggaa qabamu gara konkolaataatti fe'amee gara qaama bakka dhimma laallatuutti akka deemuudhaaf murtaa'ee jechuudha. Isaaniin booddee maal eessaa deemta sa'aatii malee jedhanii jalqabuma na gaafatan. Eessaa deemta jennaan masgiidaatiin deebi'aa jiraan jedhe. Ijoollee gara 20 ta'anii jiru sana keessa ati buyyeedhanii anaan gara manaatti na geggeessanii qaama fuuldura jirutti illee bilbilaa naa himaa jedheeti. Saniin booddee ijoollee warri suni gara biraatti kan deeman jiru, kan reebaman jiru, kan bahanii dhufanii akkamiin ani gara kanatti otoo hin deeme. Baluma kanaan illee ani gara Islaamummaa kana otoo hin qabadhe kabajaan Islaamummaaf qabamu hangana hundaa naan jedhee dhufee na dubbise. Yeroo takka inni kan taa'anii kan jiru gara Wallaggaatiin dhufaa jira. Shaadaa qabadhe yeroo dhufaa jiru sanaa jechuudha. Saniin booddee fittashaan baay'ee ulfaata gara sanarra. Gara fittashaatti seennee ani mataarra godhadheetuma jira taa'aa jira. Saniin booddee ogguma ol seenu poolisiin hunduma bubbuuse. Hunduyyuu buna qaba. Buna baatanii akka malee baatanii darbuun hin ulfaatti.
Saniin booddee ani dadhabeetiin ta'a galgala sirraamne yeroo maleen ka'ee deema waan ta'eef lafa fagooti. Achumaa dhufee assalaamu alaikum naan jedhee waalaikum salaam jedheetuma deebisee fi taa'aa hin ka'inaa naan jedhe. Ani shaadaa qabadheetiin dhufe taa'aa hin ka'inaa taa'aa sheeki naan jedhe. Ishee ulfaadhaa jedheetan. Saniin booddee ani nan hafe haga dhufee Finfinnee ga'utti carraa kanaan kan hin deemne dhufe. Kabajamaatiin deemne dhufe. Yeroo kan biraa garuu kabalamuunis hin jirti. Erga gara kabaja guddaa. Islaamummaan kabaja nuti nu gooti jechuudha. Ani akka baay'ee dhugaa iddoo guddaan qaba. Iddoo guddaan kennaafis. Kanaafiyyuu akka kiyya kana namni akka irraa fayyadamu jedheetiin. Karaa maraanuu waan argamu jira jechuudha. Waan hundumaa argeetiin namarratti arga osoo hin taane ofii kiyya irratti kan hin argu jechuudha. Kabaja islaamummaaf qabamu dhugaa dubbachuuf hedduu bakka. Hangana jedhee dubbachuun natti ulfaatti. Mashaallah. Seenaan mudannoo ajaa'ibaati. Kabalamurraa gara kabajamu. Kabalamurraa gara kabajamu ture. Kan ajaa'ibaati mashaallah. Marii boqonnaa fudhannee walitti deebinee jirra. Hamma xumuraatti nu faana bu'aan hordofaa seenaa eegallee kana xumura isaa waliin haa dhageenyu isiniin jedha. Hamma ammaatti nu faana bu'uu keessaniif galatoomaa isiniin jenna irra deebiidha. Kallattii mangara keessummaa keenyaatti isin dabarsaa nu faana tura. Hayyemi Abdusalam yeroo gaaffii tokko kaasnu jidduutti wanni ati naa himte tokko jira. Islaamummaa qabattee waggaa lama akka guuteedha kan dhaga'e garuu haadha manaa keetiin adda baatee hammam turtee jirta yookiin immoo yeroo hammamii ta'eera haadha manaa keetiin? Yaa kan ishee waliin kana adda ba'e ji'a afur akkanaaf kan deemu. Jaafur. Sana qabadde garuu waliin jiraachaa turre. Manuma takka keessa? Dhumarra garuu waan hin jedhe sana waan hin murteesseef dhugaan isaas waan ishee dhagaleef akka addaan baanu murteessite jechuudha. Manuma takka keessa jiraata turte. Ati muslima isheen wanta biraa jechuudha. Akkanatti. Maaliif murtee amma murteessite kana yookiin immoo ejjennoo amma qabdu kana murteessite isheedhaan adda ba'uun sitti ulfaate yeroo dheeraa kana hunda waggaa lama keessatti Jaafur jechuun waan xiqqoodha yeroo dhiyoodha waan ta'eef daftee murteessuu maa dadhabde murtee amma murteessite kana? Murtee ani murteesse kuni maatii walii walitti deddeemsa qabna turre yeroo sana. Islaamummaa qabadhee sagadaaf naan mijaatu ture. Haala kanaan bahee booddee ani maatiidhaa fi tokkichan ture gara dhumaarratti mucaa dhiiraa tokko argatanii jireenya namaa waliin mana barumsaas hoggaan ture. Nyaata ijoolleen nyaata qopheeffatanii maal jedhaniiti kan fayyadaman. An kanas hin beeku ijoollee dubartoota gidduutti waan hin guddaddeef jechuudha. Inni kun amma addaan ba'ee yoo hin gara maatiitti deebi'u gara maatiitti deebinaan islaamummaa amantaa biyya irratti rakkoo qabaata. Isheedhaa waliin addaan baanaan nama biraa dabalachuun dirqama kiyya taati jechuudha yeroo sanatti. Dhumarra achuma jiraachaa akkaataa haala hojii isheen deessee daa'imaa waliin waan jirtuuf haala hojii kana akkaataa dhuma ta'etti babbaraatiin dhufee jechuudha. Saniin booddee ergaa babbaraa dhufee daa'imni sun isaaf hooyyoo isheenis qofaadha waan jedhe yaaduufi daandii irratti bakkee irratti gatee deemu waan nan barbaanneefi amantii kiyya irratti dhiibbaa uumaati. Ishee waliin jiraachaa ture jechuudha. Dhumarra haala sana ergaa tokko fooyya'uu qabeeti. Saniin booddee gara amantii kiyyaatti akkan jabaadhu sammuu kiyyaa of amansiise. Daa'ima kiyyaas ishees dhiisee gara amantaa kiyyaatti. Gara kiyya dhufuu waan hin barbaadneef isheen ani dirqama ishee irraa addaan ba'uu murteesse jechuudha. Waggoota dheeraa ishee waliin kan hin dabarseef. Sababa sanii daa'imni kee illee haa jabaatu. Haa jabaatu. Tariitii isiilleen haala kan kee ilaaltee gara islaamummaa dhufuu carraa qabaachuu dandeenya. Akkana ta'uu danda'a waan jedhu waan yaadeef jechuudha. Sababa sanii jechuudha. Sababa sanii fi ishee waliin akka turu ta'e. Isiin akkuma ati islaamummaa fudhatteen dhageette jechuun osoo fudhateen dura mari'attee ni jirtaati. Osoo fudhateen dura itti meera. Garuu yaamamtu miti. Gaafa islaamummaa fudhatte akka addaan baanu akkanatti miti. Isheen ani islaamummaa qabannaan akkanarraan addaan baatu. Daa'ima sanas yookiin ani guddisee yookiin akka guddistu natti himtee jirti. Garuu an duuba deebi'uu hin dandeenye. Sanuma goote isheen. Isheenis sanuma goote anis sanuma godhe. Ati kallattii maan islaamummaa dhuftee gaafuma dhuftee akka dhufte illee hin beektisin. Akkan dhufe shaadaa qabadhee qabachuuf akkan deeme itti himne. Shaadaa qabadhee akkan dhufe garuu itti himeera. Qabadheera ittiin. Gaafa dhufu garuu baarri irratti dubbiin jalqabde. Maaliif bakka dubbii badduu fiddee dhofite waan naan jetteef. Haadhi manaa takka gammachuun kan nama simattu sila kun dubbiin na simattee jechuudha. Shaantaa kiyyaa otoo boorsaa haltuun lafaan godhin ol qabanneeti gara alaatti baanee jechuudha. Waan islaamummaa fudhatteef. Waan islaamummaa qabattee dhufe. Loltoota baay'ee keessa turtan sababiin ati mana hidhaa deemullee amma booda isheen tuqu jettee haadha keetiin kakachuullee sababa wal lolu keessaniiti islaamummaaf. Sababa sana dhaggeeffadhuu fi waa biraan dhaggeeffadhu sanuma dhaggeeffadha. Akka yaadannootti eerfoonii wayii naaf bittee turte. Narratti hin baniniiti. Eerfoonii kana fayyadaminaan jetteetu eerfoonii naaf bittee. Eerfoonii bara. Eerfoonii halkan hoggaan rafu
badaa dafee hirribni waan hin dhufneef hin dhaggeeffadha baneetu. Nan jeeqiniiti eerfooniin dhaggeeffadhu naan jettee eerfooniin naa bittee na eedde. Ishii jedhee eerfooniin fayyadamuutti ka'ee gidduutti eerfooniin na duraa ta'u laashoonaan an akkanumaan itti fufe saniin booddee dubbiin jabaachaa dhufte jechuudha. Ati immoo murtee hagana ga'u murteessite achi boodaan? Ani murtee kana murteessee bakka. Akkami jechuun isheen akka islaamummaa qabatteen shahaada qabachuu keetti himte isiin bilbiltee maatii keetti ittiin himne maatiin kan kee dhiyoo dhagaanii torbee 2-3 ittiin himne isheen? Sila loluuf hin dubbanne. Xiqqoo kan ishee sila hin tuqnee fi baay'ee na aara. Hoggaan kee tuqamu nan aara. Kan isheen tuqu lolu hoggaane waan miidiyaa na hoggamu daa'ima sanii hoggaa muuziqaan banamu faarfannaan hoggaa banamuu fi kan pheenxee kun hoggaa banamu ittiin rafa. Hoggaa kana maa banteen jedhuun amantaa isheedha waan na ta'eef hin tuqu. Rabbiin garuu guyyaa tokko gara ifaan keessa jiru kana hin fida waan yaadu hin tuqu. Ishiin garuu hoggaan ani bani fayyadamu boqonnaan qabdu hin jeeqamti irri barraftu akkan taane taati bakka. Dumarra murtii kanatti akkan deemu na godhe jechuudha. Jireenyi ulfaataadhuma ta'ee amma yeroo muraasaaf dachii kanarra kan turu agasiif immoo natti ulfaatu waan jiru murtoo kana fudhadhe jechuudha. Akka ati islaamummaa qabattee yeroo dheeraadhaaf maatii keetitti osoo hin himin dhoksitee turte sababa sodaattu. Sababa na sodaattuuf. Eenyutu itti miree? Dhumarraa addaan erga baanee booddee maatii kiyyaan irraan addaan bahee jedheen dubbanne. Isheen bilbilteetu maatii shan ishiitti himti kan irraa dhalatteetti. Hoggaa himtu kana maatiin ishee obboleessi ishii abbaa kiyyatti bilbileetii himaa akka addaan baane malee akka balaasaniif ta'e miti. Dhumarraa abbaan kiyya qaxxitaa isheedhaaf bilbila hoggaa bilbilu isheen immoo akka amantaadhaaf addaan baane itti dubbatti. Abbaan kiyya xiqqoo nama dhaggeeffatudha. Hojjetaa mootummaati, hojjetaa hongeelaati. Bilbilee na dubbisee hoggaa na dubbisu hojjetaa hongeelaa ta'ee har'umayyuu salaamu alaikum naan jedheeti na dubbisa. Salaamu alaikum waan deebisaa. Balaa kanaan itti hime sababa kana dhagee nan dhossaanis hin ture. Nan jaalladha, nan sodaadha. Ergan fooyyee gara hojii kana qabadhee maal jedhee immoo akka obboleessaatti hojii mari'adha, akka abbaatti dhaggeeffadha. Maaliif gara kana akkan dhufe illee na dubbisee ture. Guyyoota 3-4 duraa jechuudha. Maaliif haadhi kiyya dhukkubsachaa waan jirtuu fi dhageessee waan sana isarraan dhagee jechuudhaan. Dhumarra obbolaan kiyya dubartoota natti bilbilanii na lolaas turanii furmaata maalii qabdu jedhee hangara gaaffii sanaaf isaan amantaa beente qabatanii jiranii. Abbaa manaa keessan dhiistu amantaa keessan dhiistu jedhee yeroo itti gaafadhetti abbaa manaa keenya dhiisna yeroo jedhantu jira. Anis kaniif kan maatii daa'ima kiyya dhiise. Haadha manaa kiyya dhiise. Yoommoo maatii kiyya dabalate maatii kiyyas nan dhiisa isinis nan dhiisa jedhe. Isin jibbu garuu jedhe. Akkuma isin murteessitan murteessaa inni. Akkuma murteessaa jedhe. Iddoo guddaa waan hin qabuufi jechuudha. Balaa kanaan abbaan kiyya karaa isheetiin dhagee narraa immoo mirkaneeffatee jechuudha inni. Atileetuma himtee gaafa kana. Abbaa kiyyatti nan hime waan na dhaga'uufi jechuudha. Haadha kiyya garuu itti himuu hin dandeenye. Waan dhukkubsattuufi narraa dhageessee akka miidhamtu hin barbaanne. Garuu na gaafatte hin dhossuun ture. Garuu agarraa na gaafattee hin beektu. Hin bilbiltanii illee waliidha. Nan bilbilee ergan islaamummaa qabadhe yeroo tokko biyya deemiitiin ture. Akka islaama taate dhagee naan jette. Akkuma dhageesse siifaa ta'u dhiis dhugaa jedhee waan darbeefi. Irruma dibdee jechuudha. Irruma qabeefi darbeefi jechuudha. Maaliif kaaduun barbaadu ofii kiyya kaaduu naa wayya maaliif amantaa dhugaadhaa. Amantaa eenyutti akka jiraatu ani gammaduudha. Otoo gara kanatti dhufe gammachuu kiyyaa jechuudha. Kanaaf abbaan kiyya dhagee nama biraarraan immoo haadhi kiyya dhageesse kanarraan dhukkubsattee ammachiisaa akka jirtu. Ishee waliin dubbisne garuu abbaa kiyyaaf obbolaa kiyyaa fi nama biraarraati kan hin dhagee bilbilaanii jechuudha. Akka dhukkubuun. Garuu dhimma kanaatiin haadhi kee dhabamuurra amantaa kana dhiistee haadha kee lubbuu oolchite kan naan jedhan baay'een jiran. Yoo qadarra gahee saniif illee waan oolan hin qabani. Rabbi immoo umurii sana kaa'u. Rabbi hidaayaa illee isaanii haa kennu. Bakka takkatti walitti isin haa qabu siin hangafee maatii keetiin hangafee warra Rabbiin hidaayaa kennuuf hundaafuu hidaayaa Rabbi haa kennu jenna. Islaamummaan siif maali? Abdusalaamiif anaaf islaamummaan jettee maal jettee ibsuu dandeetta? Dhugaa dubbachuuf jechaan ittiin ibsu na hanqata. Itti amanee dhugaa jirtu beeki. Da'oo jireenya kiyyaati bakka. Akkuma da'oo jireenya kiyyaa ammaa kana godhadhe boodas guyyaa booddee jireenya naaf ta'a jedhee amaniiti fudhadhe. Kanaafuu ibsan dhabaa fi ani islaamummaadhaa fi dhugaa dubbachuuf jechaan ittiin ibsuu hin qabu. Baay'ee waan baay'ee maaliif namaaf salphaa ta'uu danda'a garuu waan anaaf ulfaataadha. Jireenya kiyya godhadheef waan fudhadheef immoo
wanti ana irratti ta'u sun homaa natti hin fakkaatu. Arras gorusu natti noo'itu natti qorritu maaliif dhugaan qabadhetu dhugaadha bakka. Wareegama kamuu kaffaluudhaaf qophiidha. Wareegama kamuu kaffaluuf qophiidha haga lubbuutti jechuudha. Ejjennoo natti qabdu baay'ee cimaadha. Rabbi kanumatti raggas yaadhaa wasiin jenna. Mee Abdusalaam wantoota baay'ee Islaamummaa keessatti dhabuu kan kennutti himtee jirta. Islaamummaa dhufuu keetiin maal argattee? Ka argattee caalamu akkasuma ka dhabdeettu caala waan jedhu kana nu kaasime. Dursa irratti maal argattee Islaamummaa dhufuu keetiin? Islaamummaatti dhufuu kiyya waan hin argadhe waan baay'eedha. Hunda ibsuu baadhulee bakka boqonnaan tun sammuu argachuun kee gammachuu ati gammaddee biyyaansi ogaa salaatee dhufu sagalee dhufu bakka gammachuu addaati kan natti dhaga'amu. Dhugaatiitti otoo nyaatiin akka nama nyaate sa'aatii sana sagalee dhufee gammachuu addaa tokkotu jireenya addaa tokkotu waan kan natti dhaga'amu jechuudha. Bakka dura turerra gara kanatti jechuudha gammachuu ani akkuma duraan siin jedhee bakka Rabbi wajjin walitti si dhiyeessaa deema. Gaafa oolmaa keetiif ati alhamdulillah jettu gammachuu addaati kan sitti dhaga'amu. Gara kanatti dhufuuf gammachuu ani qabu daangaa hin qabaatu. Amma Abdusalaam isa dhabee caala moo argatee caala jennaari? Kan hin dhabee fi kan hin amma argadhe wal madaalchisuuf iyyuu ulfaata. Kan hin dhabee akkuma hin dhabeetti maaliif bu'aa gazmararraa argadhe hin qabu. Waan jedhamu tokko asirratti namni gara Islaamummaa kana kan dhufuu fi faayidaa dhuunfaa isaatiitiif jedhe kan jedhee yaadu tokko jira. Gammachuu dhuunfaa kiyyaatiif jireenya borii kiyyaatiif abdii godhadheeti kan gara kana dhufe. Namaaf jecha osoo hin taane horiif jecha osoo hin taane waan biraaf osoo hin taane akkanumatti bakka itti gammadee dhugaa jirtu hubadhee ofii kiyyaatu nama waliin dubbatin gara kanatti dhufe. Kanaaf waan biraaf osoo hin taane gammachuun argadheef. Isa argadhee caalta isaan amma qabadhee jiru kanatu naa caalaan. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e wal madaalchisuudhaaf iyyuu natti ulfaata. Madaalli kana waliin hin dhufu waan na ta'eef sun. Kanaafuu isa argatteetu caalaa. Isaan argadheetti jiraachaa jirtu naaf caala. Maashaallah. Islaamummaa keessatti waan baay'ee argama. Kanaammoo namuma argateetu beeka. Namni Islaamummaa dhufe waan hunda caala waan inni guddaan argatu Rabbii tokkicha. Rabbii tokkichatti amanuun ammoo karaa itti jannata dhaqani. Jannan ammoo karaa namni hundi bor itti galuuf bakka namni galma ilma namaati jechuudha. Ilma namaa hundu jannata keessa jiraachuudha hawwiin isaa. Hawwii kee bira ga'uuf ammoo Rabbii tokkicha amanuu qabda. Islaamummaa keessa jiraachuu qabda. Islaama taatee karaa Islaamummaarra imaluu qabda jechuudha. Riqichiin jannatatti hin dhaqan Islaamummaa qofa. Kanaaf waaniyyuu nama beekutu beeka jechuu barbaadeeti. Tolemee namni jireenya keessatti gaafa jiraatu bu'aa jireenya hedduu dabarsuu danda'a. San keessatti ammoo ilmi namaa ilma namaatiif bu'uura. Yookiin ammoo wantoota hedduu namni si cinaa dhaabbachuu danda'a. Qaamni ati galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate carraa si haa kennuuti. Carraa kana fayyadami qaama galateeffachuu qabda. Galatatu isaan mala jettu kamuu galateeffadhume. Qaamni ani galateeffachuu barbaadu namoonni muraasni jiranii maatii akka firaattan ilaalu maatii aadaa kootisanii abbaadhaa haga daa'ima xinnaatti haga haadhaatti dabalate hedduu naa galatoomaa na jajjabeessanii gara kan hin beeku kana itti hime jajjabaadhe. Dura dubbisi jedhanii kitaaballee naa kennanii dubbisee akkan gara sanatti deemuuf naa kennanii na jajjabeessaa turanii hedduu isaan galateeffadha. Bakka jiranitti hedduu naa galatoomaan jedhanii sana biratti hiriyoota koo Shee Abdallaa Shee Imaamuu kan jedhanii jiranii achuma gandumaan keessatti dhaladhee guddadhee hedduun isaan galateeffadha. Akkaataa salaataatii fi haala masgidaan kan na waliin jajjabaate asiriyaa kiyyaa Kadir kan jedhamu takka hin jira. Hedduu naa galatoomii umurii keessiif haa dheeressu naa jiraadha umurii dheeraa jedhaanii jechuun ni barbaada jechuudha. Tarii namoota galata sirraa qaban kaatii irraanfatee jiraachuu danda'a. Nullee ammoo akka carraa ta'e isaan beekuudhaaf carraa hin qabnu. Rabbiin hundarra beekaatee ammoo jira. Rabbi jazaa isin adeemu jennaan namoota galanni maluuf hundaanuyyuu. Asumaanu nullee carraa ofii kenninee stuudiyoo keenyatti argamte gaafii nu kaasnu hundaaf deebii sirrii dhagahaadha jettee addoo waan nu kenniteef galatoomii ulfaadhu sin jenna. Anillee hedduun isin galateeffadha. Baay'ee gammachuu koo ture gara kana dhufuuni. Dhugaas baay'ee akka addaatti gammadeera. Hedduun isin galateeffadha oomisha naa gootaniif. Galatoomaa fayyaa naa taasisan jechuu barbaada. Tajaajila keessa waggaa meeqa turte Abdusalaam? Daa'imummaa qabeeti. Daa'imummaadhaa qabee haga kutaa 12 achuman jira. Yuunivarsiitiidha baanaan gara yuunivarsiitii deemeetiin ture. Hawaasaa jechuudha. Achi haala tokkoof addaan dhaabe otoo hin xumurinii jechuudha. Yerootti sana maatii hirkaa waan hin ba'eef gara sanatti jajjabaachuun barbaade. Maaliif gara kana dubbisu silkiidhaan fayyadamuu qabe.
maatiin lafa natti dheekkamanii na arganii maaf akkana goota maaf gara sanaan deemtu naan jedhan hin qabanne yoo naan jedhan bilbilaan jedhu sanarraa kanaaf kallattiitti na argata waan hin qabneef gara sanarraa of fageessuu hin qabeen waggoota dheeraadhaaf jechuudha. Erga mana barumsaa deeme 2011dha kan inni mana barumsaa deeme. Yuunivarsiitii kan inni deeme 2011dha qabee irraa hafuun qabee jechuudha. Lafuma kaatee? Lafuma kaatee irraa hafuun qabee kaza otuun achi otuun biyyatti barumsa baradhu dippiloomiin hin qaban ture kompiitaraan. Kan yuunivarsiitii seenee kompiitar saayinsii dhumaanii kan inni achi addaan dhaabee ba'ee immoo dippiloomiin kompiitarumaan itti fufee leeveliidhaan jechuudha. Yerootti sana yeroon dhufe sanatti as maatiin kiyya gimmaashi kan jiraatan jiru obboleessa abbaa kiyyaa gara bakka nama jiru jechuudha. Isaan immoo ortodoksiidha. Akkaataan itti gara amantaa kanaa hordofu immoo nan dhabe waan na loluuf jechuudha. Saniin booddee amma dhiibbaan irratti uume barumsa koo hordofaa gaafa inni mana amantaa deeminaan jedhu humnaan mana amantaa na erguu qabe. Obboleessa abbaa kootee sun jechuudha. Achitti bakka namni kiiboordii taphatu jiru ture achitti achumaan itti fufe. Itti deebitee jechuudha. Saniin booddee asii barumsa dippiloomi gaafan xumuru hojii argadhee gara Finfinneetti achi deebi. Saniin booddee amma gara amantaa kiyyaatti deebi'uun narra jiraata waan jedhu yaadaatuman deema. Dhumarraa amma qofaa kiyya ta'eera waan ta'eef amma immoo nama shaadaa waliin qabadhuu fi bakka itti shaadaa qabadhu sodaachuun qabe. Saniin booddee otoo adeemsa kanaan jiru gara amantaa sanaa dhaabaa ture jechuudha. Dhaabdee gara Islaamummaa dhuftee jechuudha. 2011dhaa kee akkuma dhaabetti bakka kan jiru. Islaamummaatti kan dhufe waggaa 2 ta'uyyuu. Garuu tajaajila dhaabdee tureera. Kan tajaajila dhaabee tureera baay'ee. Inshaallah. Hayyee sagantaan keenya irraa kana fakkaata turtii gaarii ture Abdusalam mana nagaatti nu galii istuudiyoo keenya waan argamteef irra deebiidhaan galatoomi siin jedha. Ana wajjin xumuree jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa fayyaanaa taasisan illee jedha. Maarree kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya riqicha raggee guyyaa har'aa kana fakkaata. Keessummaa keenya irraa akka waa barattanittis bohaartan abdii qabna. Nu faana buutanii hamma xumuraa waan nu hordoftaniif galatooma ulfaadhaa jecha torban inshaallah keessummaa biraa sagantaa haaraadhaan hanga wal arginutti lafa nagaa jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ZAD Podcast. ZAD.